الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ماشي. الحمد لله. دافين قبا واي صوم من ندر بكيسي مات صوم من ندر بقياتكو سوق ويدين نجر ولي أذانين كم مكاتي كان جدا ولا بتوسي دقيقة على ما والجالة أيه سوق مثلا كذا فترود أجنة نابو تاتو كوكوان نجنو مسجين يكون نسوق كيسا كون دفين أذان مات ni makka masjid itu kayak bakka suuk aja rotiyo intura bicu dakika awal daba dakika tokko aya warra kun ma'rifatani lafa bufanne tamra afan kakaanni aye garu adun litteetti waqtiinis gaera azana masjid isa bukkee jirru sanatun azana mini aye tamra kan anafanan kaadde garuu badin dabarsine siyaasi facciin jenne jaraafan waa kennaa jira warra immoo waan wajjin jiru nyaatanii gad dabarsaniiru booda naazaanii dhaga'u namichi akka malee gaddee soomni keenya kun sayyaa ta'uu isaa nan shakkaa jedhe. Egaa afaan kaayattan daqiiqa meeqatti azaane? Daqiiqaan turre sekoondiiruma wayi keessa. Aduun lixxee? Aduun lixxeetti. Hangi isin wanni jettun masgiinni hanguma bicuu xiqqoo takka adda qaba. Adda qaba bakki suuqii suni bakki biraa fagoodha azaanameera makkaa isa azaanee xumureera. Aduu yoo seente rakkoon qabu. Nu garuu eeguma isin amma afaan kaayattan sakanduma waa xiqqoo boodatti gartee azaane. Sekonduma xiqqoo akkuma afaan kaatee bishaan maayyuun dhugne tamiruma qofa afaan kaanne furaa dabarsine gadi. Aduu yoo seente furaa jarjarsaa jechuun shari'aa jira. Egaa aduun seente isinuma afaan kaayate yoo sakanduma daqiiquma tokko keessatti yoo azaanu taate rakkoon qabu. Kan maatii jettu kanatti gaa wallaahu alam. Akkuma kanatti aduun lixeeraa azaanii dhuma xiqqoo wallabbe malee kan bootaa sanaaf masgiidii kan biraa. Ayyee ayyee. Ishee galatooma. Galatooma. Bicuu jechuun xiqqoo jechuu. Salaamu alaikum. Halo. Waalaikumsalam. Akkam seeqa? Nagaa fayyaa? Nagaa alhamdulillah. Akkam jirtu? Jirra alhamdulillah. Gaafiin qaba. Gaafiin koo mucaa tokkotu kiristaana turte. Kiristaana turte? Maatiin kiristaana. Ayyee. Obboleettii ishee tokko islaama garuu haadhaaf abbaan kiristaanaa obboleettii bira turte. Obboleettii bira turte jennaan obboleettiin immoo obboleessa abbaa manaatii sanaa kennuufii turte yaaddee mucaan immoo hin jaallattu biyya sana xiqqoodha. Achuma teessuu mucaa sanaan biyya laa deemi jette obboleettiin biyya laa deemi jetteeni amma deemiti mucaa kanaaf deemtee dhattee waggaa lama dalattee mucishee jaallatte obboleettiin waggaa lama dalattee sanaan booddee dhuftee mucaa kanatti heerumsa jetteeni sossobde obboleettiin. Ayyee. Achuma mucaan diddee kaatee isin akkas jennaan kalalte waan gosa beeku isin xiqqoodha ishi jetteeni anatti ergaa dhatte biyya laa kana malee isatti ergaadhaan jenneeni yaa'anii achumaan isaa walii galtee achuma mucaan kun fuudhee isii deemee paaspoortii baafattee guyyaa deemsaa irra ga'anii achumaan mucaan deemte isin biyya sana malee na sadamne mucaan. Eenyu biyya alaa baase? Mucaa kee nama jedhaaru ishii amma mucaan sindila ni kaa'edha yeroo asii teessee dhuftee seerumsa jetteeni jaasi xiqqoo kan. Egaa mucaa amma isiin garteetti heerumte jetteen kanaatu biyya alaa isii erge? Isii obboleettii isin hangafti durumaan islaamaa yaa'anii isin kun na sallamne maatii kiristaanaa isiinis immoo. Naaf gala amma isii obboleessa jaarsa isiitu muciyyoo tana biyya alaa baase isa heerumtaa jetteen biyya alaa gisee dheeyte kasiimi? Isii sergaara moo yaa'anii isinii anatti sergaara jetteeni. Obboleettichaa walii galaniiru mucichaa walii galteetti obboleettiin hangafti garuu. Mucichaa fi obboleettiitu muciyyoo tana erge immoo obboleettii tana.
Eeyyo. Ati fufi dafi gaafadhu dafi gabaabsi. Achumaan kalas guyyaa deemuu sana mucaan achuma yeroo Finfinnee dhuftu deemuudhaaf yeroo kaatu achumaan asallamuu fi amantii islaamaa fudhachuu jettee achumaan sheekni dhufee mucaa asallamuu jennaan achumaan asallamaa amantii filatte moo mucaa filatte jennaan amantiin filadhe jetteen achumaan gurbichi immoo maal godhe yeroo sana intaloo maatiitti hin gaafanne maatiin kiristaanaa garuu obboleettii sanaanis mari'annee obboleettiidhaaf waadaatiif ni kaadhachuun qabu mucaan isuma qofatu geessee obboleettii biran jiru achumaan yeroo sana sheekichi inni asallamsiisan immoo nikaanaa godhii jennaan la'aan nikaan godhu maatiitti sinimnee nikaa kanaan hin godhu mucaan amantiin filadhe malee jettee jennaan achumaan namni baay'eetu biraadha namuma sanatu nikaa godhee fi qarshii 100 kennee fi intaloodha mucaan hin beektu mucaan xiqqoodha gidete naannoo umurii waggaa 7 mucaa akkasii achumaan yeroo dirree xiyyaaraa deemu jettu hin bulleeyyuu achumaan biritti 100 sana yoo harkaa fudhatee achumaan mucaan biyya laa kana dhuftee waggaa 1.3 daladdee maallaqa sana jalaa fuudhee nyaatee maatiidhaaf kootiif gargaara jennaan maatiif hin gargaarre maallaqicha hin mormee. Waliin deemanii isaan? Isa fuudhee iddoo dirree xiyyaaraa isa geesse. Jechuun biyya alaa hoo? Biyya alaa hoo dubee? Biyya alaa waliin deemne. Kophaa dhufte. Biyya alaa kophaa dhufte. Achirraa duba biyya alaatii maallaqa isarratti ergiti? Isin obboleettiin kun isarratti ergi rakkoon qabu jetteeni. Isarratti ergi rakkoon qabu jette obboleettii fi filanni walii galee sanaanis isi mormee inni mucaan kanas immoo maallaqa si nyaate halas hin deebifne fi maallaqa si hin deebifne inni kaan sun akkamiin kan gaafa jedhamu sun amma nikicha baru. Amma ati gabaabdutti nikicha gaafa sai barta. Mijoo abaa warri isaanii kaafiraa mijiyyoo. Mucaan kiristaana gaafuma sana asallamte amantii filatteeti malee mucaa sana jaallattee miti. Duba eenyuun ni haa godhe eenyuun ni haa godhe gaafas. Ani haa godhe eenyu. Ummatuma bira ummatuma nama danuutu jira gaafasi nama baay'eetu jira. Nama danuun hin dalee. Asallamsiise sun hindi. Nama hime nama godhe himi. Qaadii godhe moo sheekaa godhe moo nama danuun hin nama danuun hin dalee duba nama kanaa godhe jii yookaan qaadii godhe yookaan sheeka tokko godhe yookaan kanaa godhe jii duba. Yoo anis akkuma isin immoo caaraa qulqulleeffadhe isin itti maaraa garuu waan kana duraan isin jalan na dhaggeeffadhaa intala kiristaanaa tokko qaadiinni kaa'edha yeroo ibsan baay'ee dhaggeeffadha ture. Mucaanii gizee san isin hin beektuyyuu namoonni kaa'edha sheekicha asallamsiise sanayyuu sheekichaan isanii taa'ee sheekaan kaanaa fidhaa jennaan sheekni la'aan kaanidhu mucaa asallamsiise malee ni kaanidhu akka kanatti ni kaanidhu jedhee sheekichi hin dide. Jennaan achuma mucaa inni immoo nama bira jiru sanaan nama uummata baay'ee wajjin jiru yaani. Achumaan nikaa godhee birii 100 hidhame nikaan sun iyyuu isiyyuu yeroo dirree xiyyaaraa gabaabdutti gabaabdutti gaafiin xunnatti ulfaatti nama biraa gaafadhu inshaallah nama biraatti gaafadhu salaamu alaikum. Assalamu alaikum. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل نجاجتني فيارا. فيا الحمد لله. بيارا بعد كتفاته وهي صبي پورے تو رجارتی بيان کا بوريني تيوزمان كبوتي شيندراني كتياتي نكاجي مرا جرتني رواني كاوچرا. فاته بيا إنك أبو يتني تي بيارا بافوته. Enggak pun jadi ni kan jiran dua kali ni kan injirti, amma in semasa ni tinggal bina jate api ni mau mana ni kapa, kali dua ni kan ni macam. Tadurani kesani ke ni jirat. Ada gay me. Tadurani ke ni jirti. Kamar aka api mana jirti sini ke ni kali api ni kan kapa mana ni kapa, hi kan jiran kapa pun jadi. Tahi ke tifete ati tadurani kesani. Hi kan itu galbi itu kau ni jate sindurani ke kan. Sindurani ke sana, ayye. Amma mana jirti mana ni kaba ni kawan ni kira kau kira aci mana kau sanira, ubang kau di sini. Ati tamma biara ba fute tanah dura fate lama fute. Durati biyat ni. Ayah durati biyat ti tadura fute sana ikhtiar jirta. Ada diemtan akasimi. Talamada mo Itoophiyaa jirti. Tasadaffa biyya Arabaa jirti. Akkasimi. Lama ni ka
duraan lama ni ka sadaffaa fuudhee biyya jirti biyya kanatti dhufee irra fuudhee ishii sana duun dhoftee duunimi. Tabiyyaatun afraffaa fuuteetun. Ishii suutii tun afraffaadha ishiin biyya sadaffaa fuudhee nama duraan hiikee ishii sun mana jirti hin qabu hiikeen jiraan jedheen isaanuma hiikatanitti ni kaan wanni irra ga'u jira ishii ni kaan. Ta hiikeetiin jiraata warra duraanii hiikte san baantaati akkasii. Ta jettee tana fuutee jirta. Ishii kana dhoftee jira ishii fuudhatan. Nikaasii godhanii jiran. Ishii kana naa godhanii jiranii ishiin biyyaa san wanni irra ga'u jira. Wanni takka hin jiru. Nikaan kiyya guutumaa guutuu jira. Hiikkaan ati itti feete ta duraan hiikkamte san itti feete ta amma gartee nikaasii qabdu immoo nagayaan mana jirti akkasuma oksii miti. Akkas itti feetee miti ta duratti hiikte san malee ta mana jirtuu miti. Kan duratti hiikatan itti feete. Taan immoo ta mana jirtu ni jirti. Jirtu. Uliin kijibinii niin qaba homajiinati. Tin kijibii ulii baate. Ayyee galatooma kala. Galatooma jazakumullah khairan. Fuudhi umaati fuudhuuni mon kijibin. Ayyee galatooma jiitu taafaa ta'e kanatti. Daada'e. Assalamu alaikum. Halo. Oh. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Gaafii wayiin qaba. Innaa yeroo namni jechuudha yeroo tokko tokko fedhiin ilma namaa kun akkuma bishaanii yeroo tokko namarraa baya. Ayyee. Akkamii isa kana irratti jechuudha qaama dhiqadhee salaatuu qabamoo qaama hoo yoon dhiqadhe jechuudha uffata yoo miccatuu qabamoo akkamii ka jedhu gaafii. Fedhiin gizee sirraa bahu manaamteeti manaamaan gartee sirraa bahe moo ijaallaaltee sirraa bahe moo akkami? Laalchaallee miti yaanii aga xiqqoo akkanumatti base wanti akka bishaanii wayi namarraa ba'a fedhii yoon naaf sun ta'an. Waa takkaan maletti akkanumatti. Eega fincaante booda moo bara wanni kun akaama qaba wanni akkana si gaafadhuuf waan biraatiif miti. Ta yoo gartee laaleetiin narraa bahe yoo jette akaama biraati. Fincaan booda gartee narraa bahe yoo jette akaama biraati. Halkan manaameetiin gartee jiidha firratti harkee jettees akaama kophaati. Amma si galee saniifis si gaafachuu jira. Kanaafuu akkamatti amma jumlatti gartee deebisuun ni ulfaati. Taa'ee yoo katasaatti yaanii agartanii wal jaalatu tokko wajji haasanii tuma yoo jedhanu. Akkana waan olaanaa akkasitti adda baase. Yoo nama jaalattu wajji gartee baafte bishaan kun sadii. Si galee bishaan gartee maniyyii fi mazyii fi wadii jaanii jira. Wadiin kun gartee fincaan booda namarraa bahu dha'u jee bahu. Fincaan eega fincaante booda sirraa baha. Kuni wadii jaaniin kunoo butaanti yoo tuqe yoo qaama tuqe butaanti yoo tuqe najisa waan ta'eef qaama zakara kee dhiiteeti butaanti isa illee firaa dhiite takka. Kalamada ka gizee gartee namni nama jaalatu wajji haasawu yoo baatee harke gartee ijaallaalee irraa bahu kunilleen mazyii jaama. Mazyii jaama. Mazyiin kunis butaanti yoo tuqe najisa. Butaanti ni dhiqa qaama isaa zakara ni dhiqa. Udu'aas ni balleessa. Qaama immoo nama dhiqachiisu. Qaammoo halkan gartee guyyaa dubra laalaa oolee shayxaanni jala kaayu irraa bahe manaamaan itti hidhaamee irraa bahe itti hidhaamee irraa bahu yoo irraan baane nagayaa'u yoo irraa bahe jiidha firratti harke immoo qaama isa dhiqachiisa. Amma si galtee dubbiin? Qaama guutuu jismii dhiqata jechuudha. Yoo manaamaa ta'e gaafa manaamaa. Yoo manaama ta'e qaama guutuudha yoo kaan ta'e immoo qaamuma saalaa qofa dhiqata jechuudha. Qaamuma saalaa qofa udu'a balleessa butaanti akkas gartee dubbiin masii galtee hima? Mee gaafii lamadaa wayyaa gaafurii qabaa dhiifa maali? Amma salaata magribaa tokko na jalaa kutee jira. Salaanni magribaa yeroo na jalaa kutetti ishaayii walirratti jammii godha jedhee salaata yeroon ishaayii ga'ee jira. Nama yeroo ishaayii salaatutti yeroo hidhatee isiniin jedhe ishaayii isa wajji salaatee geessamoo laazima magriba san salaatuu qaba dura jalqabsee jechuudha. Isaan hojii magriba salaachuu hin dandeessu. Si galee? Magriba hojii salaatuu hin dandeessu. Maaliif isaan ol kaan ati jalaa taa'uu qabda jechuudha.
وجوزن أكستون قب تنافون شاهد صلاتي مغرب بدر صلاتي طيب يو خباك يا صلاة يو مغرب دور صلاة مو شاهد دور صلاة يو خباك يا صلاة مغرب دور صلاة مغرب دور صلاة شاهد تيانستي صلاة أيوة أكس غافي ويل جتشو دغرتني يا سو مكي سنرا دغه فون جتشو دغرتني فون كايسين كريستانا تو کوغاله نياتو ني دنداما جدا جرتا bakkatanitti dikoo waan nangalin tujira maalin yoo jettan qalee fi gorra'een waladda na fakkaate akka jechuudha hiikni isaa qaluu fi gorra'uu gosa gosa beektaate afaan oromootti gorra'uu jechuun fookaa isaa kana muruu jecha natti fakkaate garuu akkasitti beekutti ayyee qaluu noo qaluu jechuun ammoo gogaa isaa kanarraa baasu jechuudha akkasitti garuu akkas beeknutti gara naannoo keenna kanatti okay ayyee kana ayyume kana jechuudha qalee jechuun kun gorra'ee isaati moo gogaa irraa baasee isaati ka jedhu san toltanaa ba'uudha ana makaan itti beekutti dhugaadha wanni ati itti gaafinte bareeddu namni galiin gorra'u asitti gartee mormarraa darbuu beeka qaluu immoo kalloorraa baasuu beeka akkasitti gartee beekuun malaati ani immoo qaluu tana gorra'uu fi qaluus mormarraa darbuuttiin beeka سيجله؟ طيب نحن كوني بسم الله جري يروح أنا كلا مو أكمل بس ما أم ولد من فس قدوس بس ما أم جيت وقال بس ما أم أكمل يا كشريعة إسلامات كذا ما قبل بس ما كشريعة إسلامات ربي سبحانه وتعالى سورة المائدة سورة مائدة تنبو دربوت قاف إنسان قرتير عيسى المربي تودو إنسان جاني عين تنبوت سيقولوا جرامي وطعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم وطعامكم هل لهم نياني وراء الكتاب سني فلالي خيسني ساني فلالي جاء ربي سبحانه وتعالى دبته وان كان رتي علماءين الدول دبده أسيميني علماءين غرغدون غرتي فتوى قدن يندم يعني مالف دايركت غرتي دبر ساني اللي فودا تزينان غونه تواتكن غونه تعالوا الكتاب فودا تيودا من سارا ودا غرتي سرتي امنتي ساني وردف deemtee charchii dheeytu tasirritti gartee onneettu kanaafuu nyaata isaanii ka isaan qalan nyaadhaa kitaabumaa jedhe akkas immoo nyaata gartee amaaraa jettee hoteela seentee eenyu qaleen beeytu naman salaanne tokko ammaa qalaa hoteeluma islaamaatu kaanillee gartee useetuma gartee kaafira jee kanummaan biraa qala qeensichi qaluu irraan beeytu warri amantii hordof amma si galtee walii galdeemi nyaanni gartee isaanii ni ayyaamameettee otoo wanni isaanii seentee nyaachuun taatu sii galee na fakkaata sirri naa gale xayyib amma fakkeenyaaf nama salaataa jiru tokko hojii sunnaa salaatuu danda'a nama salaata waajiba salaatutti sunnaa salaatuun itti hidhachuun hin danda'a jechuu feeteeti namni kun sunnaa zuurii salaatu jira moo sunnaatam salaatu jira fakkeenya sunnaa salaatu isaanii beeyta la ana amma gaafa hoyi beeytani ana rabbichatu ani salaataa jira salaata subii salaataa jira ani suma biratti qaamadhee inni zura salaatee jira waan ta'eef ani suma biratti qaamadhee anuma salaatatti seene bakka sunnaa si biratti yoo hidhadhee salaate rakkoon qabu naan jedhe akkasitti na bira salaateetiin jira akkamitti kun ta'a jechuun ati subiidha salaatu jirta rakaa lama akkasimi waajiba subii salaata subii waajiba salaatu jirta inni immoo arabtichi dhufeeti sunnaa sitti hidhate akkas jechuu jirtaami wanni jiru beeyta duraan dursee namni kun sunnaa salaatutti nama jiru waajiba ittiin hidhattu yoo sunnaa salaatu isaa beeyte immoo wanni jiru shari'atti wanni jiru fakkeenya nama sunnaa salaatu jiru waajiba itti hidhachuu dandeessa sanirraa nama taraawii salaatu taraawii nama salaatu ishaayii yoo si dabarte dhuftee taraawii rakaa lameen ishaayii hojii salaatuu dandeessa gizee isaan salaamtaa baafatan lama sadaffaa fi afraffaa salaatuu dandeessa takka hadiisa gartee Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu rasuula hojii salawaatu rabbi islaam alayhi salaatee gandasaa gizee dhufe masgiinni gandasaa ishaayii gartee azaananii iqaamanii nu salaachisi jaaniin inni rasuula hojii salawaatu rabbi islaam alayhi ishaayii salaate dhufee salaachisa
ويتسلى كيسه معاذ مال سنة إسانيف مال واجب أما سيقلته لعل عرب تشيخي خنق أبته همان كبو جيس دوبان صلاة نما واجب صلاة سنة تيرجو كسنة صلاة واجب تيرجو أكسي فيدان غرومو عرب تشي أدو بيغو أتوسي واجب صلاة سنة تيرجو سن والعكسي الدورة والدبني والله أعلم أكس يعني سنة واجب سنة رتي رتون دنا أنجش نما سنة لا موال جن حديث معاذ بن جبل كرسول أو جسلاته صلوات ربي السلام عليه واجب صلاة واجبات خلمت إشاين إلا مدى صلاة مال سنة تاتي بساف إذن إني سنة صلاة إسا واجبات تيرة أما سيقلين ناقالي خلاص ما خلاص أي